Roozaan sodaa guddaa keessa galtee akka jirtu dubbatteetii jirti. Chaanala ishee irratti hiriyaa ishee waliin gaafa isheen haasoftu namoonni baay'een keessan agartanii jirtu jedhee abdiin qaba. Ani sodaa guddaa keessa galee tanan jira. Sumayyaas haa ta'u akkasuma nama biraallee ani sodaadheetiin hin jira. Kanuma amannaa Saayidoo faana jiraachuun kan koo yookiin immoo Saayidoo faana gaa'ila godhachuun kan koo osoo natti hafee naaf wayyaa. Kan jettu murmii yookiin immoo shakkii keessa of galchiteetii jirti jechuudha. Sababni isheen kana jetteef maali yoo jettanii egaa Sumayyaan akkaataan isheen itti Roozaa bira dhaqxeen nama biraa fakkaatteeti jechuudha. Isayyuu qorichi Ameerikaa irraa sii dhufe kan coggaarraa keessi gubu qoricha warra qoricha nyaatanii fi kan garaa qulqulleessu akka coggaarraan keessi hin gubne kan si taasisu. Jedhanii raawwataniit naaf dawwalanii afaan Oromootiin natti dubbatanii jettee dubbatteetii jirti jechuudha. Egaan Sumayyaa miti jechuudha. Jalqabarra kan itti haasa'aatii ture nama biraati kan ittirree haasa'aatii kan turaniin afaan Oromootiin jechuudha. Nagaanis niif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Egaan akkuma viidiyoo Roozatirraa dhaggeeffannetti Roozaan Sumayyaa faanaan ol arga jetteetii miti jechuudha kan mana ishiitii baate. Akkasuma immoo zadeen ishiin ittiin ishee argachuu dandeesse maali yoo jettanii qorichi gara biyya Ameerikaatirraa sii dhufeetii jira. Baay'ee si jaallanna nuti akka ati miidhamtu hin feenu. Qoricha aga kanaa nyaattee jirta. Qoricha aga kanaa immoo keessa keessi miidha. Coggaarraa keessi miidha. Boodatti gara waan biraatti jijjiiramuu danda'a. Sababa kana ta'eefuu qorichi kun immoo qorichi nuti amma karaa Ameerikaa irraa sii finne kuni qoricha nama fayyisudha. Qoricha keessa namaa hin miine kan namaaf qulqulleesse bakka miidhamellee deebisee namaaf fayyisudha. Jedhanii raawwatanii narratti bilbilanii bakka kanaatitti si'ennaa kootutti fudhadhunaan jedhanii afaan Oromootiinidha kanatti dubbatanii afaan Amaariffaatiin iyyuu miti. Osoo afaan Amaariffaatiin natti dubbatanii shakkuu danda'a. Kanaaf iyyuu akkamiin godhe akkan ishee shakkuu danda'u hin beekne. Maaliifin isheen na jalaa hafaatiin jirtu isheen na biraa hafaatiin jirtu. Kanaaf iyyuu ani ofuma kootifuu of sodaadheetiin hin jira. Kanuma amannaa yooma Saayidoo nuti kun yoo natti hafe maallaaf wayyaa jechaatii jirti. Egaa hiriyyaan ishee immoo yoo ati isa hin dhiista taate anatu itti heerumaa jetteeti bakka lolaatiin kan jirtu. Sababni isaa maa'inni mucaan kun miidhameetii jira jechuudha. Yeroo meeqaa isheenis isaaf jettee miidhamteetii jirti. Innis ishiidhaaf jedhee miidhameetii jira. Jidduu kana keessatti immoo Sumayyaan jechuudha naqarsa itti taate jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yookiin faanaan jiraattu yookiin gadhiisteen deemtu naqarsa bakka akkas qabatee waan nama gadi lakkisne tokko jira miti waanuma akkasiitti taate jechuudha. Baay'uma tokko nama aarsa. Namoonni tokkoon isaanii maal jedhuuni Saayidoon Sumayyaatti hin balleessine. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e Roozaan illee Sumayyaatti hin balleessine. Ani hiriyaa kooti irratti waa tokko yaaduu hin barbaadu. Jettee raawwattee sababa sanaan iddoonni jilbeeffatee jirutti isa dhiistee biraa deemteetti. Akkasumaan deebisee immoo ergasii wantoonni baay'een jedhameera. Isheenis baatee waa meeqa dubbattee dubartoonni biraas dubbataniiti. Roozaan immoo miidhama guddaaraan of geesseetti. Saayidoon naasudhuma sanaan qabamee hospitaala galeera. Sababuma sanarraan kan ka'e immoo dhufanii raawwatanii Roozaadhaa waan hin taane jedhaniini isheen immoo sababa sana akka saba kootiin lubbuu isaa dhabaa kan jettu isheen illee waan hin taane ofirratti yaaddeetii jirti jechuudha. Because haa ta'u malee zooree maal ta'e wanni kuni sababa nama tokkootiin lubbuun nama lamaa badeetii oolee jechuudha. Sababa eenyutiin sababa Sumayyaatiin jechuudha. Amma maal goote Sumayyaan akka waan dhiifama gaafattuu fakkeessite waa baay'ee jetteeni jechuudha. Ammallee kan isheen deemte intala kanatti itti maramtee dhungattee birrii morma isii baastee itti keesse jechuudha. Duroo yenabbara yeneenoo jetteeniiti isheen kan itti keesse akkuma dhageessanitti jechuudha. Kan duratti ofiisiitti hidhataatii turte baastee kenniteef jechuudha. Kuni morma isiirraa baastee dabarsitee kennuu jechuun agam laala birrii sanarratti waan maal akkasiin gootee kenniteef iyyuu nuti wanti nuti beennu hin jiru.
ganamni gara duuba yookiin dudda duuba namaa waa dubbachuun gadheedha. Waan hin argine tokko arge, waan hin dhageenye tokko dhagee jedhanii dubbachuun waan barbaachisne jechuudha. Haa ta'u malee Sumayyaan intala kana agam jaalala ishee qabaattet warqee morma ishee baastee isheedha kennuu dandeesse. Kuni gaafii guddaadha jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf gaafii guddaadha jechuudha. Haa ta'u malee immoo wantoota baay'ee dubbataati turte. Haati manaa isaa duraayyuu gatteerraa deemtee rakkattee maal taate eegdee dadhabdee maal taate isa jetteefi kana namoonni hundinuyyuu ni beeka jechuudha. Namoonni biyya lafaa kanarratti jechuudha sooshaal miidiyaa kan fayyadamu kan sooshaal miidiyaa hin fayyadamneyyuu nama sooshaal miidiyaa fayyadamu dhiisati namni sooshaal miidiyaa hin fayyadamneyyuu Saidoon akkamittiin akka ayyuurraa gargar bahee namni hin beekne hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ayyuun har'a maqaa nama tokkoo dhahaatiin jirtu. Jiruu ishii jiraataa jirti jechuudha. Barbaaddu abbaa barbaadde faana warreebdee abbaa barbaadde faana haala gaariidhaan abbaa barbaadde faana mukatti cabsaa jiraattini jechuudha. Maaliifin eenyumayyuu quba qabaataa hin jirtu jechuudha. Har'a yeroo har'aa kanatti kaleessa akkamittiin akka isheen jiraataa turte gaafa Saidoo faana jirtu hin beekne hundi keenyayyuu. Saidoonis akkamittiin immoo akka ishee jiraachisaa ture hin beekne hundi keenyayyuu jechuudha. Yeroo isa faana jirtutti waan barbaadde fidi kana yoo jette fuudhee isheedhaa kennee guyyaa gaafa tokko maali irratti wanti isaan irratti wal dhabne jedhanii nuti dubbatan tokko hin argine ija keenyaan jechuudha. Saidoon jaalala naa kennuu dadhabe jettee intalli kun guyyaa gaafa tokko baatee dubbatteen beektu. Har'umas immoo erga irraa gargar baatee gara biraa jireenya mataa ishee jiraachuu jalqabdee waa'ee jara kanaa wanti isheen haasoftu tokko illee hin jiru. Jireenya mataa ishee waa'ee jireenya mataa ishee waa'ee nama bashannansiisuu yoo ta'e malee jechuudha. Odoo namni kun rakkina kan qabu ta'ee intalli kun rakkina qaba dhuguma rakkina saattuu isarraa na baasee kanaaf inni isa lakkisee deeme jaalala namaaf kennuu hin danda'u jaalalli keessa isaa hin jiru jettee maaf hin dubbanne intalli kun silaa isheen baateen dubbattuu turte erga ishiitti jaalalli ishiitti hanqateetoo irraa baate silaa isheen baateen dubbattuu turte isheedhaaf ati sila maalidha mana maaliti ati isheedhaaf kan dubbattu ishiinuu kanaa jettee gallakkistee deemte jaalarraa dhabdee jettee kan dubbattu ati mana maaliti kanaan waa'ee kanaa dubbii isa kanaan karra mucaatti cufuu yookiin immoo mucaa haalan akka ishiin qalbii keessatti isa jibbaa deemtu goota yoo taate Sumayyaan jechuudha waan hin taanedha jechuudha kun waan hin taanedha yookiin ofii keetti wajjin galii jiraadhu yookiin immoo nama faana isa faana jiraachuudhaaf deemu irraa fageessuudha hin deemin. Ishiin iyyuu sitti dubbatteetti afaan Amaariffaa ishee haadhebuu malee odoo atii fi Saidoon walitti dhuftanii wal faana jiraattanii na gammachiisaa siin jettee turte. Kan ofii ishiirra dabartee kan kee dubbataa turte jechuudha. Innaa anchi qoy minoo nashnoon eekoo garran